nama bo'aa dhufe narka namni bo'aa dhufte kun carqee wayyaa nama baattee jirti bo'aa dhufte du'aa dhiifte maazeerii kee akkamiidhaa fudhadhu galiidhaan gali jedhan bakka eessa biyyi keessan feetoo gabri duudhaaf jetti fincaan achumatti bakka waan hundumtu dhumeera firatti himtaniittu amma yeroo galtu maazeeriin kee ol kaatee teessi inni dee namni tokko nama qorichaatti dhiiftee dhufte warra garaan saayina yetti waaqayyo dhiyoodha jedha Isaayyaas maal keedha eessarti eessa Jaafur ijoollee meeqa qabdaati afurin qaba isa faana isa kana faana baqassuun sodaatan dhiisuun sodaatan guyyaa har'a mana addaa dubbadhu kaase kiiloo dabalee amen bormucaa kee deebisanii hodhu amen fayyaa fudhattee dhufta amen kottu waaqa turkute atis qalbii dirradhu ishee tole deebi'aa mana waaqayyotti tole mataa isaa tokko maraachuu ta'e tole qalbii dabarse mana qorichaa sallaa jiraam yaa waan dubbatu hin beeku waan keessa jiru hin beeku lafa ciisu hin beeku anumatti akkas godhe waan anumatti hin harkaa baanaan isaan qabadhe garuu guyyaa shan booda hin fayya jira waaqayyo jira kaa hin dhaga'amu dubartii ulfa tokko miidhamni guddaan sirra jiru eessarta iyyaan kaatu lafa mucaan kee sirri miti gargaariyaa abbaa manaa keessa jira ji'a 8 baattee amma haba wedhan ji'a 8 guutuu baattee yeroo da'uudhaaf jalu geessu mucaan didi sirrii miti naan jedhame maalan godha gaa'itti haba'uu jedhan bor dhaqi mana qorichichaa hin dhufe abbe amma sirrii godheen hammattee dhufta jedhe waaqayyo jaarsaa kayna si dura du'a galee jira eesi mar'umaan kee keettan dhukkuba arga saaxinii guddaa dura keera ijoolleen kee bakkeetti hafte manni kee cufaatti hafe wayyaa carraa kottaa dhufte ati biyyi keessa arsiidhaa dhufte maal si godha marmaan kana gadi danda'een naannoo nyaadhina kana keessan ta'u naa dawwaltee dawwalee wal beennaa wal arginee beennaa natti odeeffattee beektaa garaa kee mana qorichaa galtee baqassu isa garaa kee asiin sii baasu sirrii jedhamee jira bakka hin beetitti isa garaa asiin sii baasu namni bareedaan kun ajaa'a funyaan namaa qabataa namni si bira taa'uu dadhaba naasuubila seetirraa jaanii kilaadiyaas hin dhufe yesuus yeroo inni fayyu dinagdee nama 80 fayya yoo fayyeera waaqayyo na wajjin jira jedha ayyaati daa'ima xiqqishoo araasii ishee xiqqoo dalga baatan kan dhukkubsattu eessarta daa'ima xiqqishoo araasii hinkos akkasii miti araasii dalga akkasii utuu jalaan badiin fidii kottu eeyyee ishee kanaadha kottu bayas eessaa dhufte abbaa warraa keewu har'a galgala saa'ii 7 jalaa duuti akimoonnis ilaalaniiru boqool qabattu halkan kana guutuu ajirra akka taa'u akka daa'imaa si ilaaltee si wajjin harmanootu humnaan harmatti qabda amma jedhe amma daqiiqa kanatti sagaleen daa'ima keetii uummanni dhaga'a akka isheen si jalaan duune hawaajii baaseera dhiiga yesuus waaqayyo sirriidha jedha ka'e namichi furdaa kun lafa dafi ka'e ka diinni koo gowwaadha jedhime atama fayyaa fakkaatamini fayyaa miti garuu kottu maal taate daa'imni kee nasaadha eessaa dhufte baay'een gadda utuu har'a waldaa kaan dhumne ta'e karaa saala cinaan keetii yookiin billiitii keetii rakkinni hamaan ka'a si dhukkubammoo sitti dhaga'amammoo bakka gadda gadhee dura kee jira nama namummaa keessaa badda
hiriyaas si baqata guyyaas itti dukkana inni feeka gaciibsi bilisa maayisaaniin kee kan si dhukkubeessarta akimii kan deemte kanaan dura maayisaan bashitanya na uci wajjin dhufte harroo kottu naan jettee abbaa manaa keedha abbaa manaa kun jiru hiriyaa keedha fiigii kottu biyyi keessanees maqiidhaa dhuftan kan amma maayisaanii keerra bishaantu jira gudunfatee jira dafi dhaqii baasiidhan daftee abteen baataanaan gara kaasiritii jirama kottu ol ba'i sirriidha yoo kana baasu baattee mucaa qabachuu hin dandeessu jedhan sirrii moo sirrii miti sirriidha asittiin fayyita jedheen qabee fide jaaruma dhattee maramta ofuma isaatiin hiikama ijoollee lakkuu baachuu dandeesseetta ilillee jabaa waaqayyoodhaaf ati sheessarti eessaa dhufte Adama Bokkur. Waggaan ishee beeka. Ja. Waggaa ja. Waggaa ja. Maayisaanii ishee keessaa gadi ba'a. Hin nyaata hin dhukkuba. Ilaala daa'ima waggaa ja maayisaanii kee waan diimataan gad dhufa. Waan diimaa yeroo isheen fincaan fincooftu gadi dhufa na hoosisa jetti na guba jetti. Sirri miti jaarsaa? Sirri. Taa'uu dadhabde ammayyuu giddii naa qoraxaxaa jirti. Hin guba. Hin gubai. Waggaa ja. Iski maal goote amma mucaan kun waggaa ja. Waggaa jaatti daa'imni kun maayisaanii iyyuu hin beektu malee. Garuu gadameessa ishee keessatti kaanserii biqilee jira. Yeroo tokko tokko bishaan wayii dhangalaasa. Waan akka fasaashiidha. Tokko. Malaakee ayaa. Halkan ciftee bultu akkatti jite. Keetu luka akkas goote. Luka akkana goote na nyaate jette akkatti dhagaa muka girgiddaa kotootaa bultu. Yes. Inni dhufeya. Bilisaan baasanaan jedhee. Bilisa baate. Bilisa baate. Yes. Fayiteetinaan jedhee waaqayyoodha. Kintarooti yaadame ta'uu dadhabdu. Bafinxiixxaa bakkur kintarooti bashtaa yaallee sa'u. Irraan deebi'aa dhukkuba kintarooti kan qabdu. Kottu maal taate? Asiqi. Qabi gachiibsi. Natsaa. Kintarootiidha. Qabi natsaa. Kintarooti dhukkuba. Bilisa. Ijoollee qabdaa. Haati warraa keessarti. Biyyi keessa. Jimmaa. Attamitti jimmaadhaa dhufte ree? Jimmaadhaa yoo kolonoskooppii waan jedhamu hojjechiisuun. Waldaa kana ta'etti dhufte jechuu barbaade. Ayi kolonoskooppii Finfinnee hojjechiisuun dhufe biraazeriin koo Bishooftuu jira. Bishooftuudha. TV na ilaala roondaa isin hordofaachaadha. Achumaan murteeffadhee cararii midhaan inni fudhadhuudhaan kan murteeffadhee dhufe. Amma cararii kutuu miti amma siin kadhadhaa dhattee ilaallatteetu jimmaatti hin deebitu dhugaa'umsa deebitee dhufta. Ameen. Wayyaa ijoollee koo, wayyaa dimee koo, wayyaa bara koo itti mana keetii kaate. Kana booda nama ta'uu hin danda'u. Dimee kaa carariidhaan gubadhee maalan taa'etti. Inni dhufee carariin samaa irraa. Jaarraa kaasee yes. Bilisa baaseera naan jedhe Yesuus. Deemi dhaqi ilaalladhuuti. Natsaa koo abbaa manaa fi haadha manaa taatanii as kee jirtu daa'ima barbaadu uftan mucaa da'uudhaaf haadha manaa duwwaa miti yookiin abbaa manaa duwwaa miti uleettu baalli namist edeen tsalliyaalee lijiin waldaalle biloo maxxaachu meerri ati manaa kee ishee kana biyyi keessan eessa? Asuma Adaamaa kana. Isheenoo? Ishiinis asuma anuma wajjin hin jirti. Eeyyee ijoollee meeqa barbaadda ammati? Ishee gaafadhu? Ishee naa gaafadhu. Ziizis nagar. Meeqa wayyaa gifte? Baay'een barbaada. Baay'ee? Dubara meeqa dhiira meeqa? Dubara 5 dhiira 5 barbaada. Kana booda ijoollee sadii. Dhiiraaf durba isheen beeku. Sadii giftii ko. Kadhadhu daraarratti. Jabaadhu. Maal taata robbo? Eessaa dhuftan? Hirriba hin qabdu. Hirribis hin qabu. Humna hin qabdu. Sii baqassaniiru. Ammayyuu hin fayyine. Baalaansiin kee mochiti ta'a. Ammas vaayirasiin sun ka'ee jira. Har'a galgala kaasota rajaasa. Kaasericha si keessa dileetti godheera Yesuus.
akimiin siin jette dudda dhukkubee akimiin annaan diiskiidhaa siin jedhan akimiin dhattee maal siin jedhan yaa dudda keema nama dhukkuba sukkaaraa dhukkubsattu warra kan akkana bara sukkaara diddee dubbadoo dhimee dhaabadhu eeginyan yeroo bishaanichi raafamu nama keessa bu'etu fayyada maasi dhukkuba qabiyaa amani akka fayyitu amani harka kee achi ol kaas afayyitu gubbatiin kee nama si dhukkubu igee kee keessa vaayirasii tiruu kabbaadi inniyyuu kan mana qorichaatiin hin fayyine isa achi keessa jira sirri moo sirri miti isayyuu ka akkimi balaayi akkimi amma humna akkimi bira darbeera utuma deemtuu duutaa utuma deemtuu ciiftaa jedhani sitti man yes dhaqi mara bilisa baateetta qulqulluudha waaqayyo jedha ayyaati kalee keessi dhukkuba kalee kee gar tokko kanammoo akkimi sitti me hin dhuftaasiin kadhadha kulaayitiin kee feelii gochaa jira maasiin jedhan in danda'ama irraa kaasee marame kaleen kenni gara kanaa feelii godhe kanaaf yoo birrii qabaattee matakkaa yookiin chaarjii kan sii goonuudha jedhanii addana kee jala morma kee jala baqasaniitu asiin chaarjii sii godhu namni akkas bareeddu kun bu'aafta ishee kana har'a garuu hin dhufe ameen jedhaa yaa kaate hin dhufe kalee ishee chaarjiin godhamu kalee mahaaraatu galaa dhattee maramtee dhuftee kalee haaraan naa gale jettee dhugaa baati jedhe Yesuus. Namichi diimaan sun lafa ol ka'i haadha manaa kee wajjin ka'i daa'imatti fidii kottu mataa keessa bishaantu jira yaa miilli hin hojjetu mataan ishee kun amma kun hin gadi ishee guddatu matama ishee guddataa deema sun immoo nervii miila isheetti caanaa godhe akimii tokkotu si waamaa jira nan sobee sirruma amma zawduu dhadhee kadhachii nutti akimii sana nan jenneerra miti inni waan jedhe haa jedhu jettanii dhuftan na ilaaliyaas ila dudduuba ishee kanaan akimii ispeeshaaliin tokko xinnoo bana gaafa banu isatti waggaa dheeraa yaaddofte keessaa fuudheetu daa'imni kee miilaan deemtee dhufte waan xinnoo waan amma taddaa dhaabattee finne kanaan xumuramtee sii garti kottu wajjin jirtaa baay'ee gaddaarti baay'ee gaddaarti amma akka horii naqaluuga jetta kana keetu qalamuudhaaf jedha ilaali kuni achi fayyaadha kanatu dhiita'e kana keessa tuubboo hidda kee keessa kaanserii ta'ee gad dhiita'ee jira sodaataa jirta si keessaan bal'eessa jedha Yesuus.